I apologize if I've hurt the feelings of any Christians. It was just a reply to Dr. William Campbell's book. Brother has asked a very complicated question. The answer is very clear. Major, minor religion, not prohibited. Ask me a direct question, I'll be too willing to give you a reply. Is milk veg or non-veg? If this was not done, life on the earth would have ceased to exist. Then could you please prove it authentically? The word Trinity doesn't exist. CDC baat hai. Smoking is prohibited. That's final. I hope I have answered properly. It's illogical and unscientific. That does not mean Quran is wrong. It has really moved me. I apologize if I've hurt the Any of the sisters, they are requested if you have any Tuni gaafii specific barbaadan question. gaafachuu ni dandeettu. Gaafii fedhis yoo qabaattan islaamummaa keessatti wanti ifaa akka isiniif ta'u barbaadan yoo jiraate kun carraa keessanii itti fayyadamaa. Dr. Zaakiraas jira. Gaafii yoo qabaattan gara maayikii dhiyaadhaatii gaafadhaa. Came from Nagpur. Akkam waltan hundi keessan amba kana Nagpur jedhamurraan dhufe waa'ee Veedaatiin wal qabatee gaafii akkasii gaafachuun barbaada. Sababni isaa ani Veedaan kitaaba qulqulluu amantii Hinduu akka ta'e ni amana. Ati Veedaa keessaa qabxiiwwan amantii birootiin wal fakkaatan eega kaasoftu ta'e waa'ee garaagarummaa isaan gidduu jiru kanneen walitti bu'iinsa qaban ammoo namoota muslima hin ta'in duratti maaliif hin haasofne? Waan kana beekuun barbaada. Sababni isaa an qabxii tokko isaan taasisanitti ni amana. Garuu akka shamara Hinduutti qabxiilee wal fakkeenya qabanii fi qabxiilee garaagarummaa qaban beekuun barbaada. Points in Hinduism scriptures. Sisters asked a very good question. She said that I quoted the Vedas. I did point out. Obboleettiin gaafii gaarii gaafatte. Akka isin jettutti ani yeroo hedduu Veedaa keessaa dubbii takka ni fayyadama. Yeroo sana immoo waa'ee wal fakkeenyaa qofa haasa'u. Maaliif waa'ee garaagarummaa hin haasofne jettee gaafatte. Akkasumas waa'ee wal fakkeenyaa fi garaagarummaa amantiiwwan jidduu jirus beekuu barbaadde. Obboli ani waa'ee wal fakkeenya islaamummaa fi hinduu jidduu jiru sa'a muraasaaf haasawaa godhuu eega danda'e. Haasawaa san irra guddaa ammoo waa'ee garaagarummaa irratti haasa'uu ni danda'a. Wanti ani yeroo hedduu waa'ee wal fakkeenyaa qofa irraa haasa'uuf gorsa Rabbii ol aanaa irraa Qur'aanaan natti himame waan ta'eef. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti suuratul Aali Imraan suuraa 3ffaa aayaa 64ffaa irratti qul yaa ahlal kitaabi jedhi yaa ummata kitaabaa ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gara dubbiinuu fi isin jidduu jirtuu koottaa dubbiin duraa sun maali? Allah na'budu illa Allah rabbii qofa malee waan biraa hin gabbarru kan jedhu walaa nushrika bihi shay'a isatti waan takkallee hin qindeessinu walaa yattakhidha ba'dunaa ba'dan arbaaban min duunillah rabbii tokkicha malee uumama keessaa waan takkallee akka gooftaatti hin qaban fa in tawallaw yoo didanii deebi'an faquulu shahadu jedhaa ragaa bahaa bi'annaa muslimuun nuti muslima fedhinnaa keenya rabbiif kennine akka taane. Ayaan Qur'aanaa kun akkaataa nuti namoota garagaraa waliin ittiin haasa'uu qabnu nutti agarsiisa. Gara dubbiinuuf isin jidduu jirtuu koottaa jedha. Dubbiin sun kami? Dubbiin akkaan barbaachisaan kami? Allah na'budu illa Allah nuti rabbii ol aane malee kan biraa hin gabbarru kan jedhu. Obboli waa'ee garaagarummaa haasa'uu akkaan dheeraa haasa'uun hin danda'a. Garuu faayidaan isaa jidduu keenyatti wal dhabdee uumuu qofa. Amilee namoota miidhuu danda'a. Sababa kanaaf waa'ee garaagarummaa yeroo wal mormii qofa haasofne yoo wal mormii qabaanne fakkeenyaaf annama Dr. William Campbell jedhamu waliin wal mormii ture. Haasawaa san dhageeffattee jirta? By the name of Dr. William Campbell. If you heard that talk, sister? Eeyyeen viidiyoolee kee argeen jira. Viidiyoon kun waa'ee garaagarummaa kiristaanummaa fi islaamummaa irraa haasawa. Sababni nuti haasawa san gooneef isatu Qur'aana keessa dogongoroonni saayinsii 30tu jira jedhee barreesse. Eega inni kitaaba san barreesseen booda waggaa 8tiif namni deebisaa isaaf kenne hin jiru. Kitaabni isaa Ameerikaa keessatti akkaan gurgurame. Sababa kanaaf barattoonni Ameerikaa keessa jiran waamicha naaf godhan. Mata dureen isaas Qur'aanaa fi macaafa ija saayinsiitiin yoo madaallu jedha. Waan inni dogongora Qur'aanaati jedhee haasayu hundaaf deebisaa kennee jira. Anammoo macaafa keessaa dogoggora 38 kan saayinsii walitti bu'u isaaf dhiheesse. Inni garuu tokkoofillee deebisaa kennuu hin dandeenye. Kanaafuu ani yoo wal mormii qabaanne waa'ee garaagarummaan hin haasawa. Yoo nama Hinduu tokko kan Veedaan guutumaan guututti saayinsii wal sima jedhu waliin wal morme an deebisaa isaa kennuu hin danda'a. Haa ta'u malee ayyoo waa'ee garaagarummaa haasa'e tarii ati mufachuu dandeetti. Kanaafuu ati hubannoon ati waa'ee amantii qabdu jabaa ta'e dhuftee IRF itti gaafii kee yoo dhiyeeffatte deebisaa siif kennuu ni dandeenya. Garuu an bakka namni hedduu walitti qabametti waa'ee garaagarummaa haasa'uu hin barbaadu. Yoo namni na dirqamsiise malee garuu kana jechuun garaagarummaan akka jiru hin beeknu jechuu miti. Wanti an sitti himuu barbaadu eega wantoota isaa wal fakkeessu beekne wantoota tokko nu taasisan san qabannee haa hordofnu. Kanaafuu an wanti namootaan jedhu wantoota Veedaa macaafaa fi Qur'aanaa wal fakkeessan qabannee jala haa deemnu. Tarii kitaabban kanneen hunda keessa inni tokko kan Rabbiiti jennee haa amannu. Warri Hinduu
veedaan dubbii rabbiiti jedhan kiristaanonni macaafni dubbii waaqaati jedhan muslimtoonni quraanni kalaama rabbiiti jedhan wanti ani isaaniin jedhu qabxii namni hunduu irratti walii galuu danda'u qabannee haa hordofnu yoo veedaa macaafa qulqulluu kitaaba yahudoota talmuudii fi quraana qorannee wantoota isaa wal fakkeessu barbaanne waan tokko arganna innis rabbi tokkicha akka ta'e dubbatu kitaabban kunniin hundi ergamaan xumuraa fi goolabbii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akka ta'an dubbatu kanaafuu obboli ati maaliif rabbi tokkichatti naman gaafii jedhu si gaafachuu barbaada obboli gaafii si gaafachuu barbaada rabbi tokkichatti amantaa Angoftaa tokkichatti ni naman. obboli nabiyyiin xumuraa fi goolabbii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akka ta'e amantaa Just because I am asking you. Gaaficha wanti si gaafadheef quraanaa fi veedaa hubatuun waan natti ulfaateef kitaaba kamtu gara rabbii na keessa kan jedhu beekuunis hedduu natti ulfaatee jira jechuun kitaaba kamtu akka rabbi gabbaruu na taasisa kan jedhu beekuu hin dandeenye. obboli viidiyoo kiyya kan waa'ee wal fakkeenya islaamummaa fi hinduu haasa'u yookiin ammoo viidiyoo waa'ee muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaabban amantii hinduu keessatti jedhu dhageeffattee jirta Eeyyeen dhageeffadheen jira. kitaabni amantii keessan nabiyyiin xumuraa fi goolabbii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'uu isaanii akka dubbatu beekta Eeyyeen. sanni beekta Eeyyeen. kanaafuu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ta'uu isaa amantaa Eeyyeen sirritti. ni amantaa Eeyyeen. So if you believe, rabbi tokko ta'uu isaa eega amante sanama gabbaruun dhoorkaa akka ta'e eega amante akkasumas nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa ta'uu isaanii eega amante afaan arabaatiin nama akkanaa kana muslim jennee waamna obboli rabbi tokkichatti amantaa Eeyyeen rabbi tokkichatti ni namana. sanama gabbaruun dhoorkaa akka ta'e ni amantaa Eeyyeen isas ni namana. rabbiin olaane suuraa kan qabne ni amantaa Eeyyeen. kanas ni amanta akkasumas nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ta'uu isaanii ni amanta wanti ati ammaan tana itti jirtu tarii sirritti gadi hin seenne ta'a garuu rabbi malee rabbiin biraa hin jiru akkasumas nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati jechuu keetiin karaa birootiin yookiin indirectly muslima taatee jirti muslim jechuun nama fedhinnaa isaa rabbii ol aaneef kenne jechuudha Eeyyeen karaa birootiinis ta'uu muslima ta'een jira. Garuu veedaanis waan wal fakkaataa dubbate. Quraannis waanuma san fakkaatu yoo dubbate kamtu sirriidha. karaa birootiinis ta'u rakkoon qabu kallattiinis ta'uu baatu haalaan sisiman obboli kallattiinis ta'e kallattiin alas sisiman now you know what is common. ammaan tana isa kamtu wal fakkaataadha kan jedhu beektee jirta kanaafuu kitaabni kee veedaan nabiyyiin xumuraa fi goolabbii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waan jedheef nabiyyii san yoo hordofte nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hordofuu keetiin veedaa karaa birootiin hordofutti jirta jechuudha kanaafuu wanti itti aanu waan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhan adda baafachuu qabda itti aansuun hadiisa dubbisuu qabda suutuma suutaan amma oolmaa daa'immanii gad aanaa irra jirta itti aansuun oolmaa daa'immanii jiddu galeessaa itti aansuun oolmaa daa'immanii ol aanaa itti aansuun sadarkaa duraa achiin sadarkaa ol aanaa seenta wanti ani beekuu barbaadu kutaa gad aanaa kanatti galmooftee jirtaa muslima ta'uu keetii walii galtaa muslim jechaan nama fedhinnaa isaa yookiin isii rabbii ol aaneef kenne jechuudha Namni rabbii tokkichatti amane yookaan amante muslima jedhamee yookaan jedhamtee waamamuun maaliif barbaachise? eeyyan maaliif muslim jechuun nama fedhinnaa isaa rabbiif kenne jechuudha fedhinnaa kee rabbii ol aaneef kennuu kan kee qabxiin mul'isu rabbi tokkicha ta'uu amanuu keeti sanama gabbaruun dhoorkaa akka ta'e beekuu keeti akkasumas nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa ta'uu isaanii amanuudha yoo dubbii tana jette fedhinnaa kee rabbiif kennuuf walii galtee jirte jechuudha san booda yeroo xiqqoo sitti fudhachuu danda'a sadarkaa duraa suutuma suutaan waan sirraa barbaachisu barachaa deemti waa'ee soomanaa waa'ee sadaqaa saamichi dhoorkaadha hamni dhoorkaadha wantoota akkanaa hunda booda itti dhufta garuu fedhinnaa kee rabbiif kennuuf walii galtaa kun akkaan barbaachisaadha akkasumas waan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisan hordofuudhaaf walii galtaa kunis akkaan barbaachisaadha kanaaf si gaafadhe obboli Eeyyeen waliif galla. kanaafuu shahaadaa jechuudhaaf walii galtaa shahaadaa jechuun dubbii haqaan gabbaramaan allah malee hin jiru akkasumas nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati dubbii kana afaan arabaatiin jechuuf walii galte jechuudha Yeah, there is a one God. Eeyyeen rabbiin tokkicha akkasumas nabi Muhammad ergamaa xumuraati. maasha allah obboli baga gammadde ana afaan arabaatiin jedha isuma san irra deebitee akka jettu barbaada wanti ati jettu waanuma wal fakkaataadha obboli dubbii kan akka jettu namni si dirqamsiise jira Lakki hin jiru. namni dhiibbaa sitti godhe jira Hin jiru. waan kana guutumaan guututti fedhii keetiin godhaa jirta Eeyyeen. ayyee obboli ana afaan arabaatiin jedha atis na duubaan irra deebii jedhi Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu
abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness. I bear. Ani ragaan baha. Ani ragaan baha. Rabbiin biraa kan jirre. Rabbiin biroo kan jirre. Allah malee. Allah malee. Akkasumas Nabi Muhammad. Akkasumas Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gabrichaa fi. Gabrichaa fi. Ergama Allahaati. Ergama Allahaati. MashaAllah. Thank you. Obbolii baga gammaddeesiin jechuu barbaada. Amma gurmuu islaamummaa seentee jirtu inshaallah beekumsa dabalataa argachuuf gara sadarkaa itti aanuu cehuuf sadarkaa lammaffaa sadarkaa sadaffaatti cehuuf dubartoota IRF keessa hojjetan waliin walitti dhihaadhu. Si gargaaruun nuuf gammachuu guddaadha. Waa'ee quraanaatiin wal qabatee waa'ee islaamummaa irratti gaafii yoo qabaatte gaafii kee haalaan sirraa fuuna. Yoo hinduizimii irrattis gaafii qabaatte kan biraatis yoo jiraate haalaan si siman. Rabbiin olaane jannata isaa akka sii hiru sii kadha. Galatoom. Question would be from this mic, but before that, may I just mention a point? We have some sisters, what I realize in the mic, they come after some time. I would encourage some of our volunteers to kindly see that those who are interested in putting... Gaaficha aanu maayikii kanarraa fuuna. Garuu san dura waan takka isiniif ibsuu barbaada. Dubartoota turtii muraasa booda gara maayikii dhufan argee jira. Dubartoota gaafii gaafachuudhaaf gara maayikii dhufan hamilee gaariin simanna. Garuu kanneen maayikiidhaan gaafachuu hin barbaanne gaafii keessan waraqaa irratti barreessitanii warra keessummeessitti kennuu dandeettu. Gara dhiiraatiinis ta'ee gara dubartiitiin namoonni hayyamamaa ta'an kan waan kana dalagan ni jiru. Gaafii keessan gammachuudhaan isiniif dubbisu. Nuti maqoo namaa eeguu ni barbaanna. Inshaallah. Gaafii itti aanu obboleessa maayikii lakkoofsa tokko bira jirurraa fuuna. Assalamu alaikum Zakir Sahib. मेरा नाम दिलीप त्रिवेदी है. मैं मुंबई से हूँ. मैं इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं रखता था, लेकिन मेरे एक मित्र है सिकंदर भाई और आयशा बहन, उन्होंने मुझे कुरान दी और मैंने 1 महीने तक लगातार गुजराती में उसको पढ़ा तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया. फिर हमारे सिकंदर भाई ने मुझे काफ़ी कैसेट्स वगैरह सुनाई, उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ और मुझे खुशी हुई कि इस्लाम के बारे में जो सनातन सत्य है, जो तत्व ज्ञान है, वो मुझे मिला. और आपसे मैं चाहता हूं कि कलमा पढ़ना चाहता हूं. obboleessa baga nagaan dhufte ji'a tokko oliif qura'aana dubbisaa ture kaaseetta muraasa namarraa argatee jira kaaseetta saniin quufee rabbi tokkicha akka ta'e hubatee waan jiruuf islaamummaa fudhachuu barbaada. Obboleessa wanti si gaafachuu barbaadu namni islaamummaa akka fudhatu si dirqamsiise jira? कौन आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नहीं. आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? इस्लामुम्मा फड़ी के तीन फड़चू बर्बादा. माशाल्लाह. मैं आपको कहूँगा अरबी में, आप उसको दोहराइए. इंशाअल्लाह. अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. माशाअल्लाह. मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है. माशाअल्लाह. पुलिस इस्लामुम्मा फड़ते जरा. और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपके मेहनत को कबूल फरमाए. और इंशाअल्लाह आप इस्लाम के बारे में अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इंशाअल्लाह IRF के टच में रह सकते हैं. और कुछ भी आपको सवालात है इस्लाम के बारे में तो आप ईमेल पे पूछ सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं. डोंगरी पे हमारा इदारा है और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए. एक गुजारिश है आपसे जी हम कि कोई अच्छा सा नाम मुझे दे. obboleessi keenya maqaa gaarii akka isaaf eeru na gaafate. Maqaan gaarii na amma yaadaa jiru. The name that I can think, जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो है बिलाल. तो आप इंशाल्लाह अपने आप को बिलाल कह सकते. तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें. obboleeyyan dhiiraa fi dubaraa kan asitti argamanii fi kan Peace TV'n daawwachaa jiran du'aa'ii akka isaaf godhan gaafataa jira. Nama miliyoona 100 lakkaa'amutu ilaalaa jira. Kanaafuu namoota asitti argamtanis ta'e
kanneen Peace TV'n daawwachaa jirtan obboleessa keenya kanaaf du'aa godhaa. Rabbi subhaanahu wa ta'ala jannata siif haa hiru. Thank you. Next question from the brother in the center, mic 2.